akkaataa itti maqaa feesbuukii keessanii yookaan immoo maqaa isaatiin feesbuukii keessan banattanii akkaataa itti jijjiiruu dandeessan salphumatti itti agarsiisu. Isa dura garuu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan fooloo gochuun dagatina gara viidiyootti walumaan dabaru. Jalqaba irratti gara piroofaayila feesbuukii keessanii seentanii bakka sarara sadii yookaan immoo bakka itti maree isin agarsiisu kana seentu jechuudha. Bakka sarara sadii sana tuqxanii galtu. Akkuma achi galtaniin bakka seeting and privacy kan tuqxanii setting bakkeettu kana keessa galtu. So erga akkas gootanii booda bakka itti maree isin agarsiisu kana see more in account center bakkeettu kana tuqxanii keessa galtu. Akkuma asirratti argartan yoo akkaawuntii feesbuukii lamaa ol yookaan tokko ol qabaattanii haga isin qabdan isinii fidaa jechuudha. Yeroo tokko maduu ta'e isuma isinii fidaa tuqxanii keessa galtu. Garuu akka koo tokko ol qabdu ta'e tuqxanii keessa galtu jechuudha. Akkuma asirratti argartan kana an fakkeenyaaf akkaawuntii feesbuukii sadiin qaba. Tokko isaa filadhee isinitti agarsiisu isuma biiftuu entertainment jedhu kana keessa galee isinitti agarsiisu. Tuqee keessan galaa jechuudha. Isa biiftuu entertainment jedhu kana keessa maqaas username jijjiiruu dandeessu gaatii ta'eef amma maqaa jijjiirra gaatii ta'eef isa biiftuu entertainment jedhu kana fuunee maal goona abdii mayyinni jijjiirru maqaa. Akkuma asirratti argartan bakka seef goonee bahuudha jechuudha. Proosii biraan qabu akka jijjiirrachuu dandeessu. Username sigaa bakka username jedhu kan tuqxanii keessa galtanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Tippiiwwan gaggabaaboo akkasii chaanaalii kana fooloo gochuun dagatiin galatoomaa.